السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هرقفوني كم نجاجتكو فيا كيساني جرتو جواتو أنا قرر من ميديا كنرى والله واندي ما جربا إير فاتا باي نم أجد سيسا نوتي دبرتين تنسلا كمي قرو osoo arginu osoo dukkana arginu maaltu dukkanatti dukkan karaan kun eessan nuun deemaa eessa nu fidaa osoo hin beekne maaf dunuunfannee dukkanatti deemna qooya. Shamarran dhaamsa shamarran qofaaf maaf dukkanatti adeemna. Isii san kaleessa tumee barumsa isiitii baasee fudhatee jaalatee ishiin gaa'edhatee ilma irraa argatee har'a karaatti gatee yoo nama karaa deemu kana yoo jaalatuuf deemu fuudhuuf deemu akkamitti sila akkamitti onneen jaalala ishii namni nama jaalate dhugaa nama jaalatee hin jedhe hafuudhee yoo hin jaalatin yookaan wala caaltuma sanii hin jaalatin erga fuudhee booda namni nama jaalatuu danda'a. Erga fuudhee booda namni nama jaalatuu danda'a. Ilma ofiitiif namni nama jaalatuu danda'a. Bultii ofiitiif namni nama jaalatuu danda'a. Garuu onnee akkam qabaa jedhan inni dhiirri zamana kana onnee meeqa qaba rabbii jedhaati mee warra dhiiraa gaafii qaba. Onnee meeqa qabdan? Dhugaa rabbii onnee meeqa qabdan? Dubartiin teenna hoo dubartiin tuni hoo shamarran jechuudha. Duruu qalbiin dubartii daboollaa hin safartuu jette Oromoo. Dhuguma san sila waa safaruu waa dhaabattanii ilaaluu dadhabdammoo karaan kun eessa naan deema? Tarii anallee akkanuma narratti raawwataa. Tarii ilma kiyya ka boru argadhu akkana rakkataa. Hiree namaa keessan seenuu hiree tiyya waan taatuun beekuu. Hireen ilmaan tiyyaa ta boru argadhu waan taatuun beekuu. Jettanii dhaabattanii maa mizaanarra ofii hin kenne dhugaa rabbii maa mizaanarra ofii hin kenne. Ani ka jedhu kanuma gaafiin ani jedhu kanuma. Namni dhaabatee mizaanarra of kaahee ana akkamna irratti dalagaa isiin tunis dubartiidha. Yoo bara kana mootu ta daboollaan safartu jedhanii miti hin safartu jedhanii miti irraa sheerameeyyu sanuu hanqisee irraa sheerame. Qalbii sanuu lubbuu irraa sheerame qullatti hambisee jechuu dubartii teenna. Maaliif jennaan osoo argitu bultii namaa seenuu osoo argitu karaan kun eessan na baasa osoo argitu jettee itti jaamuu. Yaa kimee mokii keessan banaa rabbii jedhaati. Kalluu mokkum maftuu wallaa laazim. Mokii keessan banaa sammuu teessan banaa karaan kun eessa na oofa jedha. Dunuunfattaniituma akkuma dunuunfattaniin dukkanatti lixina yaa dubartii teenna yaa shamarran teenna anaa wajjinuu jechuudha. Biliis dhaabadhaa of laalaa. Eessa deemaa jira? Eessa deemaa jira? Ana akkam godha? Ati onnee meeqa wayitii itti dabalamtu sun wayitii jaalalatti seentu sun ati onnee meeqa qabda jettee maal gaafattee hin dhaabattee hin gaafatin? Onnee meeqaan dhalatte waan jedhini onnee meeqatu onnee tee keessatti uumame waan jedhini. Har'a lafuma ol kaanii jaalala bultii jaarrannaa jaartii lammaffaa maalii yoo akkasii yoo ilaana buukum wallaahi laazim.